السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب لما فاكروا إسلاما في ساينسي أمياتي والتدي بنجر دعوتوتا في ردفتوتا كين هر فيديو كان كيساتي كرومني إسلاما في ساينسي أميا أكمتي والتدو فين يكابو في إسلام من قرنو رتي شورا الآن تبت والإندال هنگاتو مران والإنترا يو فيديو كان جالة اللايك قدا يو چانال كناف حاراتا تن سبسكرايب گچو هندگتنا uumama galaanaa ilaalchisee qaroomni islaamaa maal nuun jedha laata? Bishaan gosa lamaa galaana keessatti yeroo wal quunnaman osoo walitti hin makamin walirra yaa'u. Bishaan qulqulluun mi'aayaan yookaan kan ashaboo irraa bilisaa kophaa isaa akkasumas bishaan dhangaggaa'aan yookaan soogidda qabu kophaa isaa yaa'a. Haala kanaan bishaan lamaan kun osoo walitti hin makamin tokko gubbaan kun jalaa yaa'uun ogummaa fi dandeettii Rabbii guddaa mul'isa. Barreessaan kitaaba tafsiira Qur'aanaa Adwaa'ul Bayaan jedhamu alimtichi guddaan Sheek Muhammad Amiin Ashenqiiti rahimahullah bishaan galaanaa dhandhammiin isaa dhangaggaa'aa kun ammoo mi'aayaa ta'an kan osoo walitti hin makamin walirra yaa'an ija isaaniitiin arguu kitaaba isaanii keessatti ragaa bahanii jiru. Saayinsiin ammayyaa dhiheenya kana dhugummaa waan kanaa mirkaneesse. Kanaafis akka fakkeenyaatti ka fudhannu Suudaan kaartuun keessatti lagni Abbayyaa yookaan Naayil lamee yeroo wal quunnaman osoo walitti hin makamin wal cinaa yaa'u. Ammas dhimma kana irratti dhugaan qorannoon saayinsii osoo hin mirkaneessin ulamaa'onni qarooma islaamaa ifamsan tokkotu jira. Innis bishaan galaanaa kuraawuu maaliif barbaachise? Deebiin ulamaa'otaa akkas jedha. Rabbiin bishaan naannoo keenyatti argamu fayyummaa kennaaf jecha ashaboo kan hin qabne mi'aayaa taasise. Osoo laggeen naannoo keenyatti argamanii ashaboo qabaatanii itti fayyadama ilma namaatiif hedduu rakkisaa ta'a ture. Faallaa kana ammoo bishaan galaanaa dhangaggaa'aa godhee barbaachisummaan kanaatis akkuma beekamu galaana keessatti bineeldota hedduutu jiraata. Yeroo beellamni jireenya isaanii xumurame du'aatiin isaaniitis galaanuma keessa jiraatan keessatti ta'a. Kun ammoo bishaanichi akka faalamu taasisa. Kana ittisuuf jecha Rabbiin bishaan galaanaa kuraayaa godhe. Wallaahu a'lam. Fakkeenya tokko haa fudhannu. Dur maatiin keessan osoo firiijiin hin dhufin duratti foon akka shamee fooliin isaa hin jijjiiramneef ashaboo itti firfirsanii yeroo fannisan hin argine laata. Eeyyee dubbiin asii olitti dubbannes akkuma kanaa jechuudha. Viidiyoo har'aa kennaa suma irratti xumurra. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Akkasumas namoonni teelegiraamaa keenya join gochuu barbaadan komentii irra isiniif kennee jirra. Hanga xumuraa waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jecha hanga kutaa haaraa walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf tura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.